Fayyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu waan abboonnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Odeessa keenya jalqabaatiin godina Baalee aanaa Garfaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun qaamoleen nageenyaa mootummaa uummata dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Kanneen qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Maturee kee lammaffaadhaan dhalattoonni Oromoo waggoota 6 dura naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii naannoo Hararii mooraa Ammarreessaa qubatanii jiran rakkoo hamaa keessa jirra jechuun dhaammatanii jiru. Odeessa keenya sadaffaa fi isa guddichaan odeessa waraana bilisummaa Oromootiin waboon zoonilee kibbaa fi giddugaleessaatti aleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu barbadeessuu ibsee jira. Wantoota odeeffannee irraa qindeessine isin biraan geenya. Mata duree keenya dhumaatiin kibba Oromiyaa Gujii Lixaatti waraanni PP uummata nagaa meeshaa lolaa gurguddaan tumaa akka jirus maddeen keenya himaniiru. Kunneen odeessaalee keenya guyyaa har'aa turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Godina Baalee aanaa Garfaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun qaamoleen nageenyaa mootummaa uummata dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Sadaasa bara 2023 irraa jalqabee sochii waraanni bilisummaa Oromoo gandoota aanaa Garfaa jala jiran keessaa kanneen akka Odaa Caffoo fi Waabeessa Aadaa keessatti taasisaa jiru hordofee raayyaa ittisa biyyaatiin dararaa guddaan uummata ragaa jiraachuu odeeffannoon keenya GMN'n qaqqabee jira. Bitootessa 26 bara 2024 aanaa Garfaa ganda Odaa Caffoo magaalaa Baatu Siree kan maqaa Kibxate jedhamuun beekamtuu fi ganda Odaa Caffoo keessatti argamtu keessatti raayyaan ittisa biyyaa namoota gabaa deemaa turan isin waraana bilisummaa Oromoo soortu jechuun hidhaatti guuruu maddeen keenya gamasirraa odeeffatee jira. Aanichatti namoonni hedduun waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatan jedhamuun hidhamuu fi reebamuu dabalatee gabaa guddaa aanaa Garfaa jirurraa roobii kaleessaa irraa ittifamuu maddeen keenya bakkicha irraas nuuf eeraniiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa guyyaa kaleessaa gabaan guddaa naannichatti argamurraa uummata kallattii arfaniin marsuudhaan uummata gabaarraa deebisaa akka turanis odeeffanneeti jirra. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo soortuu da'oo taatu odeeffannoo laattu karaa itti agarsiiftu jedhuun Oromiyaa Lixaa godinaalee Wallaggaa Arfan, Oromiyaa Kibbaa Gujii fi Boorana, Oromiyaa Giddugaleessaa godinaalee Shawwaa, Oromiyaa Kibba Bahaa godinaalee Arsii fi Arsii Lixaa keessatti sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan raawwatamaa akka jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Tibba kanammoo saamichi qabeenyaa hidhaan dararaan reebichii fi yakkawwan biroo humni waraanaa mootummaa Itoophiyaa raawwatu gara godina Baalee aanaa Garfaa babal'achuun cabiinsi mirga namoomaa fi diimokiraasii uummata irratti raawwatamaa jiraachuu dhageenyeeti jirra. Uummanni hariiroo homaatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabaachuu baatu sababa waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'aa jiruuf loltoonni mootummaa uummata jireenya dhorkuun hawaasa goolaa akka jiran maddeen keenya irraa hubachuu dandeenya jirra. Namoonni ganda Odaa Caffee irra sadaasa bara 2023 hidhaman hanga ammaatti murtii malee waajjira poolisii magaalaa Garfaa keessatti hidhamanii akka jiran maddeen keenya dabaluun himanii jiru. Mootummaan siyaasa dhuunfaa sirna nugusaa gaggeessu kun uummata Oromoo cabsuuf kallattii maraanuu hojiitti akka jiru beekuun danda'amee jira. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii falli jiru kan Oromoon gochuu qabu tokkummaa isaa cimsuudhaan gidiraa caasaan mootummaa kashalabbeen kun isarraan gahaa jiru jalaa baraaramuuf qabsoo finiinsuun furmaata qeenxee akka ta'e hubachuun barbaachisaadha jenna. Maturee kee lammaffaadhaan dhalattoonni Oromoo waggoota 6 dura naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii naannoo Hararii mooraa Ammarreessaa qubatanii jiran rakkoo hamaa keessa jirra jechuun dhaammatanii jiru. Gocha farrummaa mootummaan naannoo Somaalee bulchiinsi Abdii Illee jechuu kiyyaa isaan irraan ga'e jalaa baqachuun gara Oromiyaatti kanneen deebi'an ilmaan Oromoo hedduun hanga ammaatti falli dhaabbatan otoo isaaniif hin laatamin kaampiiwwan hedduu keessatti dararamaa jiru. Keessumaa immoo buqqaatonni naannoo Hararii mooraa Ammarreessaa keessa jiran mana akka gadi lakkisanii fi dirqisiifamaa jiraachuu himuun ibsaa bishaanii fi reeshin nurraa dhaabbateera jechuun dhaammatanii jiru. Lammiileen kunneen komii keenya hanga waajjira mootummaa naannichaatti manullee doorsifamaa fi hidhamaa jirra jedhanii jiru.
lammiileen siyaasii dabaa isaan irratti dalagamaa jiru kun erga qe'ee isaaniirraa buqqa'anii mooraa hammarreessaa qubatanii waggaa 6 lakkoofsisanii jiru. Baatii kana keessa of dandeessanii jiraachuu mana gadi dhiisaa ba'a jechuun bulchaa aanaa dabalatee bulchiinsii fi nageenya aanichaa ifaa bishaanii fi reeshina nurraa dhaabbisee jira jechuun lammiileen kun himataniiru. Dhimma kana irratti fala barbaaduuf koree baqattoota hanga biiroo mootummaa naannoo Hararii fi waajjira dhaabaa naannoo Hararii erguun komii qaban dhiyeeffachuuf buqqaatonni kunneen akka yaalanis himanii jiru. Wanti nama gaddisiisu immoo komii keenya sababa deemnee waajjira dhaabaatti yenneef maaliif nu himattan jechuun hidhamuu fi doorsifamaa turu ragaan GMN argate mul'iseetii jira. Abbootiin warraa 160 ta'an naannoo Hararii mooraa hammarreessaa qubatanii turu buqqaatota keessaa namni yaada isaaf nu kenne tokko dubbatee jira. Buqqaatonni kunneen maaliif otoo Oromiyaa hin seeniin naannoo Harariitti haftan jennee gaaffii gaafanneef deebii hoggaanuuf kennan. Kanaan dura yeroo buqqaatonni biraa naannoo Oromiyaa qubatan mootummaan naannoo Hararii anatu isin qubachiisa jechuun nu hambise jechuun dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanas buqqaatonni lafa deeman hin qabne kunneen mooraa gadi lakkisanii akka ba'aniif poolisiin uummata irratti deddeebuun doorsanii baasuuf yaalaa akka jiru maddeen keenya kun nuuf heeree jira. Haaluma kanaan qaamni dhimmi isaa laallatu rakkoo keenya kanaaf furmaata akka nuuf kennu barbaanna jechuun buqqaatonni kunneen dhaammataniiru. Oromoon bakka hundatti faffaca'uun jireenya gadadoo keessa jira. Kaan biyya abbaa isaa irratti ajjeefamaa jira. Kaan biyya ollaatti shiftootaan ajjeefamaa jira. Warri kaan immoo biyya abbaa isaanii keessa jiraachuu dadhabuun biyya baqaa keessatti hidhamanii akka qodaatti gatamanii dararaa keessa jiru. Dhimmi Oromoo furmaata kan argatu gaafa Oromoon impaayera mataa isaa ijaarrate qofa akka ta'e namuu dagachuu hin qabu. Kanaafuu uummanni Oromoo fi miidiyaaleen Oromoo buqqaatota naannoo Somaalee irraa buqqaanii naannoo Hararii keessatti gatamanii dararamaa jiran kanaaf sagalee akka taanu uummanni Oromoo keessumaa uummanni naannichaa wantoota isaan barbaachisuun akka saba kanaaf birmatu dhaamsa dabarsina. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo ikoonoomii guddaadhaan liqinfameeti jira. Yeroo ammaa kana wal waraansa Oromoo walloo irratti banameenis uummanni Oromoo gargaarsa walitti qabaatee jira. Kunis uummata Oromoo irratti dhiibbaa akka ta'u nan amana. Oromoon gara lixaa jirus fiinxaleessa Amaaraatiin qe'eerraa buqqaafamuudhaan yeroo ammaa kana kaampii garaagaraa keessatti dararamaa jira. Kanas uummatuma Oromootu gargaaraa jira malee mootummaan wanta tokkoyyuu godhaaf hin jiru. Ammas buqqaatonni naannoo Somaalee irraa buqqaanii dagataman kunneen gadadoo keessa jiru. Sharaa keessa dukkaana nama gubu keessa jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo waanuma danda'een uummata kana biras akka dhaabbatu hanga barri kun darbutti Oromoon wal malee fira akka hin qabne baruudhaan wal bira akka dhaabbatu gamanumaan dhaamsa keenya dabarsina. Odeessa keenya waraana bilisummaa Oromootiin waboon zooniilee kibbaa fi giddugaleessaatti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu barbadeessuu ibseeti jira. Zoonii giddugaleessaatti aanaa Adaa Bargaa naannoo magaalaa Mogoriitti haleellaa loltoota mootummaa irratti fudhateen waraana mootummaa PP baay'inaan reejimentii tokko qabu barbadeessuu ibseeti jira wabooni. Kana malees loltoota mootummaa haleellaa isaan irratti baname ofirraa qolachuu dadhaban 110 booji'uun mirga booji'amaan argachuu qabu kamuu isaaniif kennaa fi naamusa waraanaatiin kunuunsaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon ibseeti jira. Haleellaa raawwatame kanaan loltoonni mootummaa PP hedduun akka barbadaa'an mirkaneeffannus seerri miidiyaa waan daangessuuf fayyadamuurraa of qusanneetii jirra. Loltoonni mootummaa bakkichatti baay'ee akka baalaatti harca'an agarreetii jirra. Loltoonni mootummaa hedduun reejimentii tokko ta'an barbadaa'aniitii jiru. Lola geggeeffame kanaan meeshaan loltoonni mootummaa reejimentii tokko guutuun qabatanii turan waraana bilisummaa Oromootiin booji'amuun gara dirree qabsootti makamuusaas odeeffanneetii jira. Haaluma kanaan Gujii Bahaatti wal waraansi loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka adeemsifames ragaaleen keenya mul'isaatii jiru. Akka maddeen keenya ibsaa jiranitti wal waraansi jabaan kan adeemsifame waggaa ta'u injifannoo yookaan kisaaraan akkamii eenyuun akka quunname hanga yoona adda hin baafatiin jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya gabaasa odeessa kanaa akkuma arganneen akkuma qulqulleeffanneen wanta isin biraan geenyu ta'a. Maaliif gulalee miidiyaa neetwoorkii yeroo hundumaa odeeffannoo haqaa fi qulqullaa'uu qofa kan inni daawwattoota isaa biraan ga'uu barbaadu. Erga qulqulleeffannee booda odeessaalee keenya boriitiin deebinee kan isin biraan geenyu ta'a. Maturee keenya taanuun weellisaa Nagahoo Guutamaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuum Araddaa Gabiibaa jedhamu qabamee hidhamee dararamaa jiraachuu maddeen keenya GMN himanii jiru. Weellisaan kun yakka tokko maleetii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jedhamuun hidhamee akka jiru odeeffanneetu jira. Nagahoo Guutamaa erga hidhamee guyyoota 12 ol ta'es akka jiru jiraattonni himaniiru. Weellisaa Nagahoo Guutamaa qabsoo Oromoo keessatti roga aartiinis ta'ee gara birootiin nama shoora olaanaa qabu akka ta'e seenaan isaanii dubbata. Nagahoo Guutamaa
Guutamaa qabsaa'ota gameeyyii kanneen akka Nadhii Gammadaa, Guutamaa Hawaas, Borisoo Boruufaa waliin nama qabsoo Oromootiif aarsaa kaffalaa ture akka ta'e ni beekama. Naga'oo Guutamaa nama gumaacha guddaa saba kanaaf gochaa turee fi ammas gara fuula duraatti waan saba kanaaf barbaachisu hojjechuuf nama karoora qabu ta'uu namni itti dhiyeenya qabu nuuf himeeti jira. Kaayyoon mootummaa Itoophiyaas karaa maraanuu Oromoo quucarsuun boodatti deebisuu akka ta'e hojii isaa waggoota 5 irraa baruun ni danda'ama. Kanaafuu uummanni Oromoo bal'aan qabsaa weellisaa hangafa kanaaf sagalee akka taatanu abdii qabna isiniin jenna. Maturee keenya xumuraatiin kibba Oromiyaa Gujii Lixaatti waraanni PP uummata nagaa meeshaa lolaa gurguddaan tuma akka jiru maddeen keenya himaniiru. Kibba Oromiyaa Gujii Lixaa ona dugda daawwaatti waraanni PP uummata meeshaa maleeyyii irratti lola baneen lubbuun namoota hedduu badaa akka jiru baruun danda'amee jira. Akka odeessi keenya argame ibsutti kibba Oromiyaa Gujii Lixaa ona dugda daawwaatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa shanee loluu jedhuun bitootessa 25 hanga 27 guyyaa kaleessaa bara 2024 jechuudha. Gandeen uummataa irratti lola meeshaa gurguddaan geggeessan lubbuu namoota baay'ee balleessaa akka jiru baruun danda'ameera. Qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen loon uummataa saamaa fi qabeenyas manaa waliin barbadeessaa jiru jechuun maddeen keenya eeraniiru. Meeshaalee waraanaa gurguddaa kan akka Zuu 23 moortera diishqaa fi kan kana fakkaatan uummata irratti dhukaasuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisuun uummata sodaachisaa akka jiru odeeffanneerra. Haaluma kanaan gandeen godinichaa loltoota PP'n aleelamuun namoonni irraa ajjeefan muraasni ganda Goorobaalii irraa namni 3 ajjeefameera. Ganda Gameettii irraa namni 3 ajjeefameera. Ganda Hiddii Haasuu irraa namni 2 fi horiin tokko rasaasa moortoraan rukutamuun akka ajjeefaman maddeen keenya GMN'if mirkaneessanii jiru. Walumaa galatti uummanni gariin yoo ajjeefamu daa'imman, maanguddoo fi kanneen dhukkubsatanii seerra ciisan qaama birmatuuf dhabanii manaa fi qabeenya waliin ibiddaan gubataa jirus jedhamee jira. Warri humna qabanii fi lubbuun hafan naannoo gadi dhiisanii gara bosonaatti baqataa akka jiranis ibsameera. Dhumaatii ta'ee jedhamee waraana PP'n uummata nagaa irratti adeemsifamaa jiruuf uummanni keenya nama itti himatu waan hin qabneef sagalee nuuf ta'a jechuun dhaammatanii jiru jiraattonni kunneen. Kana malees uummanni keenya dhoksaatti dhumaa waan jiruuf miidiyaaleen Oromoo hunduu sagalee nuuf ta'uun miidhaa nu quunname kana ifatti nuuf baasaa jechuun uummatii dhaamsaa dabarfatanii jiru. Nutis gama keenyaan ajjechaa jumulaan dararaan namoomaa, kisaaraan qabeenyaa fi cabiinsi haamilee uummata keenya quunnamaa jiru atattamaan haa dhaabbatu. Qaamoleen nageenyaa yakka namoomaa raawwataa jiran seeratti haa dhiyaatan jenna. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'aa ture ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe, share, like godhaa. Akkasumas karaa Facebook fi Telegramii chaanaalii Gullallee Miidiyaa Neetwoorkiin join like godhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.